Inshallah humna dhiira miiliyoona argachuu dandeessa. Atumaan qofti jannata keessa qophii qabaatu. Dhugaa jedhime. Wallahi lazim. Mee ragaan jira humna nama dhibbaaf argatta humna nama kuma argatta. Ni jire. Eessa jira? وفيها ما تشتهيه الأنفس جد قرآني جنة كان كيس واللبون ما حوته هندة تجراجد لبون كان كمالا وتي أكمي يوكا قلبتنا ما كما برباد مو كم مليون برباد مو كم تريون برباد جارتيو ميك برباد وني لبون كان كي برباد كل إساسي كوبيدا. أوكي ilmoo godhachuu barbaade ijoollee lakkuusee shanfaa. Ni argat. Ilmoo godhachuu hin danda'amu wal hormaata jechuudha. Waan barbaaddu wooma fedhiin kan kee si barbaachisu hunda argatta. Okay. Yoom fakkeenyaaf konkolaataa fa'aa barbaade farda fa'aa gulufsiisu yoom barbaade. Zarziroo quxara waan barbaaddetti galchi. Hunduma isaan argadha. In argatta inshallah. Shakkii tokko yoom fakkeenyaaf amma jannata keetu waan barbaadu argatte erga jette yoom fakkeenyaaf jannata keessatti anoo bakka nama barbaadu horiinaa fi beellada naa fi dedeentaa. Ni argatte akkamiin arganne? Ni argatte. Wajjin jiraachuuf immoo. Qallaan. Si barbaade miti? Waaw jannata akkasitti na waamaa jirte jechuudha. Taadaas. Kan keessatti fuudhan kan keessatti ulfaan. Ulfaani? Ulfaa'uun feetaati? Ulfaa'uun feetaati? Jannata keetti barbaadde moo? Hin argatte. Alaa ati ulfaa'uun barbaaddaati? Hadiisa keessattuu jedha jannata keetti ulfaa'uun. Laala hadiisa biraan wanni ati ulfaa'uun barbaaddaati? Ani moo akkamitti kanaafan didee islaamummaa dhiirri ulfaa'u dheedha. Laa miti qoy ati fedhiin kee maaliiti? Ulfaa'u moo ulfaa'u dhabu? Ani ulfaa'u dhiirri ulfaa'u waan ta'eef. Yoo ulfaa'u rabbi sin ulfeessu. Waan barbaadde hin jenneeti. Ulfaa'u barbaadu ulfaatu wallahi dabiliis ulfeessa yoo ulfaa'u barbaadde. Atumti barbaadde malee? Eenyutu na ulfeessa gaa? Ulfaa'u barbaadde miti ati? Eenyu nama ulfeessichi keessatti? Ati ulfaa'u feete miti ati? Ulfaa'u feete Hamza. Laala wallahi qoy. Hamza. Qoy. Okay. Sheekh Waaji ati ulfaa'u feete moo feetu karaa gabaabaa? Ani hin fedhu dhiirri ulfaa'u hin ta'u waan ta'eef. Bakka rabbiin sirraan kaa'u ati ulfaa'u hin barbaadu. Waan fedhan namaa kennan jedhe. Seenaan sitti fe'an jedhe bara sitti fe'ama. Eenyutu immoo nama ulfeessa gaa? Rabbi dandeettii isaatiif waan barbaadde sii godha. Rabbi nama ulfeessa? Rabbi nama ulfeessaa miti ati ulfaa'u feetaati? Waan barbaaddan godhattu jennee. Hin feetamu feetu ati. Ulfaa'u feetamu feetu. Ani waan akkasitti kanaafan hadiisa jijjiirni kanaafan quraana hadiisa fudhachuu dide. Ilaal waan feetu qofaase waan hin fe'inaa seeni. Okay fakkeenyaaf achi keessatti yoon fakkeenyaaf achi keessatti baallee godhadhee balali'uu barbaade. Inshallah dabilii si kenna rabbiin. Si godha. Si kenna rabbiin. Yoon bishaan daakuu fa'aa barbaade. Obboleessa waan barbaadde yeroo jenne qamaanuma laachita obboleessa waan barbaadde rabbi si godha khalas allaqa. Kanatti jannata akkasitti nama waamaa jirte jechuudha. Jannata akkasitti wallahi. Okay ani dhiiraa waan barbaade argadha dubartoonni waan barbaade argatu. In argattee? Fakkeenyaa yoon dhiira dhibba argadhe dubartiin dhiira meeqa argatte yoon dubartiin. Waan isin barbaadde hundaan godhaaf rabbiin waan isin feete hundaan godhaaf. Yoo dhiira shanta barbaade dhiira shanta argatti. Waan isin barbaadde hunda godhaaf rabbiin. Chaayi. An jannata akkasiin barbaadu bari. Dhiis gaa waan barbaade dhiisee rabbiin si filatu hin seentu barate. Bishaan daakuu hawwuu dura jannannu haa argamu. Waan na dhibe hamsaa koo. Amma naan akka islaaman taaniif kan na jallise eenyudha. Kasi jallise moo? Rabbi jechuun kasi jallise sayxaana keeti. Kan na jallise sheexana moo rabbi? Rabbiin sirratti murteessee jira jallina. Rabbiin irratti murteessini. Kanaafuu dogoggoran qabu jechuudha rabbiin na jallise waan ta'eef. Sirriitti qabda rabbiin karaa lama si agarsiise. Wahadaynaahu najdayni jedha. Karaa qajeelaa fi karaa jallaa rabbiin sitti himee jira. Rabbiin ergamaa isaa sitti ergee si galeemti ergaa kiyya kana ittiin ga'e jedhee nabiyyoota ergee jira. Ergaan kun si geesseetti an kunoo sitti maan jira. Jannata kan seentu lubbuu rabbitti amante malee hin seentu jannata. Rabbiin illee walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun islaama taatan malee hin du'inaa jedhee jira. Yoo rabbitti amantee tokkichumaa rabbitti amante jannata seenta. Yoo immoo sitti amante ibidda seenta shakkii tokko malee. Galatoom Hamza akkan islaamaa fudhanneef kan na jallisee jiru amma naan eenyudha reejjette rabbi miti. Laa maali beeyta? Asitti mujjira bara. Hamza gola warti dhaggeeffadhe galatoomii kabajasii qaba. Mee quraana suuratul anaam naabani suuratul anaam ayata 125 irratti rabbiin nama isa qajeelchuu fedhe qoma isaa islaamummaaf bal'isaa jedhaan. Bal'isaa jedhee. Nama isa jallisuu fedhe immoo qoma isaa kan dhiphaa godhaa jedha. Akkan islaamaa fudhanneef qoma koo dhiphaa kan godhe eenyudha. Rabbi gaa dandeettii isaatiin. Galatoom. Rabbi tokko islaamaa fudhannee fi
na jallisee laphee koo adochee qoma koo dhiphise biree. Nama ati isaan taane gaafa ta'uu beeke rabbiin dhukkee sirraa kaasa. Kan akka hin jalladhu na godhesiisuma kan dhukkeen irraa kaasisuma. Fedhii isaati. Fedhii rabbiiti kun hundinuu. Fedhiin isaa na jallisuudha na jallisee maal na gochuufi. Gaafa ati isaaf hin taane akka isaan taane gaafa sirra beeke rabbiin si jallisee warra ibiddaa si godha. Maal isa ta'u na jallisee? Isaanis bakka dhaquu dhagaa ibidda. Akkan ibidda dhaquuf na jallisee Allahan. Yoo sin filanne wanni gochuu dandeessu hin jiru. Kanaafuu Allahan nan filanne ati maal akka ta'e daawwan itti gochuu. Waan siin ga'uuf gaa jechuun sababa geessuudha. Sababa waan jedhamu jira. Sababa geessuudha. Ilaala Hamza. Kan na jallise isa. Akkan ibidda seenuudha kan na qopheesse isa. Ati immoo daawwan itti goote maaliif Allahan nama akka islaamaa mana kennuun barbaanne rabbi geessu. Meebi rabbiin rahman isaa bal'aadha. Yooma rabbiin gartee siin heesi qajeelchachuuf sitti maara malee yoo rabbiin kan ibiddaa si godhe ilaal sitti himuu miti yoo mana barumsaa sirratti ijaaran siif hin galu. Kanaafuu gaa daawwan itti gochuu rakkachuun qabdu erga Allahan na jallise. Amma tokko gaa akka ilmoo namaatti giddeetaa kiyyan baadha halaaftinnaa kiyya itti gaafatamummaa kiyyan baadhaaf. Mee waan na dhibetu hadisa arbaayinaa qaraati miti taamsa nama waa qareedha. Qaree alhamdulillah. Hadisa arbaayinaa keessatti waa qadarii beekta miti. Beeka'e. Qadar waan afurtu barreeffame miti namarratti. Akkas. Inni arfaffaan ni dhuma. Irratti barreeffamee jiru sanatu murteessamoo hojii tarra hojjettutu murteessamoo islaama tokkeen murteessamoo waan Allahan guyyaa sana irratti barreessitu murteessa. Ergamaa Rabbii alayhi salaatu wassalaam namni tokko gartee gaafa ni dhalatee baatii afur gahee Rabbiin malaayikaa itti ajaja jedhan lubbuu keessatti afuufuu si galee miti hojiin ni hojjetu hojii gaarii ta'uu fi hojii badaa ta'uu warra jannataa ta'uu warra azaabaa ta'uu Rabbiin murteessee kataba qadara irratti. Rabbiin amma waajiin eessa akka dhaqu sirriitti beeka. Garuu ammoo Fir'aawuni kan jedhamu beektaan Fir'aawun akka amantii Islaamaatti Fir'aawun akka keessanitti illee beeku. Rabbiin Fariyoon jedhama muka warra Masirii. Eeywa. Fariyoon kana Rabbiin akka inni jallatee warra ibiddaa ta'u osoo beeku Nabiyullaahi Muusaa yookaan Muusee itti ergee jecha bareedaadhaan gorsii isa waami. Meebii qajeeluutu malaa jedhee Rabbiin. Maaliifi nuti wanni irraa eegamu waan tokko sababa geessisuudha malee qajeelchuu fi jallisuun harka Rabbii jira. Garuu nuti dirqama mataa keenya jiru yeroo bahannu nuti waajiin ergaa gahuudha. Malee sitti hidhuu hin dandeenyu nuti. Naagalee maamsaa ko. Amma qadar suni kan narratti guyyaa 40tti malaayikaa Allah malaayikaa argina irratti barreessise sun yookiin sirratti dhugaa dhadheen fudhu sitti mana waan ta'eef. Maaliif egaa? Guyyaa jechuun hadiisaa quraanatti nama nuqamu amma nabiyyi koo miti waan ta'e dubbii amma tokko dhugaa dhadhee fudhachuu hin danda'an. Ilaa mira geeffadhu kabajumaan sitti haasaa hamsaa ko. Ilaali. Guyyaa 40tti malaayikaan dhufee barreessu suni ati kan jahannamaati kan jannataati jedhee barreessa miti. Jannata seenuudhaaf taakkuu tokko gaafa si haftu warra jahannamaa taanaan jahannamatti darbatan ta'a jedha. Akkas. Kan sirratti murteessu isa guyyaa sana sirratti barreeffamedha moo waan atarra gochaa jirtudha murteessaa. Okay. Gaafii bareedaa. Waa'ee murtii rabbiitii wal qabatee gosa lama jira. Mu'allaqii fi mubram waan jedhamu jira. Mu'allaq jechuun yoo waajiin kun qalbiin isaa laafee gama rabbii kan goru ta'e si galee warra jinnata isa goone jechuun gaafa sana akka qabxiitti kaa'amee jira. Yoo immoo waajiin kun jalin isaatti fufu kan ta'u ta'e warra ibiddaas jedhamee rarraafamee kaa'amee jira. Murtiin kun jechuudha. Yoo fakkeenyaaf ati rabbitti amanuuf tattaaffii goote haqqii kana booda yoo tattaaffii goote rabbiin waraqaadhuma duraa warra ibiddaa godhe sana gama gartee jannataa si jijjiiruutu mala. Kaan ammoo warra muramee jiru jira. Hamzaa ko qadarsi hin jijjiirama. Hojii keerratti hundaa'e qadarri hin jijjiirama waan sirratti barreeffame jijjiirama. Dalagaa keerratti hundaa'e. Hin jijjiirama yamhullahu maa yashaa'u yusbit. Sitti himuun jira rabbiin ilaalamma qadarri wanda jedhamu kun yookaahu murtee rabbii kun waan murtootee darbeedha miti Hamza waan barreeffame murtootee darbeedha. Oigaa dubbadhee kana dubbatta. Ilaalamma murtiin kun gosa lama tokko fakkeenyaaf amma murtiin tokko waajiin warra ibiddaatiidhe kan rabbiin murteessu jira. Nihaa'iyyan sababaa miti waan fedhe gogsifte warra ibiddaati jennaan abadan hin amantu. Inni lammaffaa ammoo waajiin carraa qaba. Yoo waajiin kun gartee haqqii baratuudhaaf tattaaffii godhu ta'e warra jannataas goona. Yoo immoo gartee akkasumaan jalina isaarra kan turu ta'e warra jahannama isa goona jedhamee wanni jira bakka carraa jira. Yoo fakkeenyaaf qadarri kan kee kun carra qabeessa ka ta'u ta'e dalagaa warra azaabaa hojjetaa Yesuus Kiristoos waaqa keenya jedhaa nama jallisaa gaafa gartee du'i kan kee ga'uuf waggaa tokko waggaa lamaafu waajiin utuu akkuma sheekh waajii jedhe booda sheekh waajii islaama beekamaa ta'e rabbitti amanee salaatii soomanee gama tokkichumaa rabbitti nama waamee warra jannataa ta'a. Kuni isa jechuudha chaansii qabu sana. Dubbiste qadar mira gaasaa naa kenni Hamza isaa dubbiste akkas kan jedhu. Wanni jira gaa rabbiin quraana keessatti yamhu Allahu maa yashaa'u quraana irra jira. Yamhu Allahu
Suuraa kamii? Suuraa Muhammad bani. Suuraa Ibrahim bana. Suuraa Ibrahim bani. Suuraa Ibrahim irratti akka jira jette garuu qadar ni jijjiiramaa jechuudha. Dalagaan kee irraa hojii tarra gootu kun qadar sana sirratti wanta barreeffame sana jijjiiruu hin danda'amu hin danda'u nama gaafa. Hin danda'a Rabbi barsiitti maarra kunoo yamhu Allahu maa yashaa'u jechuun Rabbii waan duraan galmeesse yoo barbaade hin haqa wayusbitu ka barbaade immoo akkuma duraan barreessanatti achumatti dhiisa. Kanaafuu qadar sirratti guyyaa 40 sirratti katame barreeffame sun jijjiiramuu ni danda'a jechuudha. Jijjiiramuu ni danda'a bisa qabuu ni danda'a. Gosa lama jedheen jira. Tokko muramaa jira lammaffaan ammoo chaansii kan qabu jira jedheen jira. Eessaa dubbiste mee gosa lama kan jedhu eessaa dubbiste? Maa kunoo sitti muutti jira bar sitti muutti jira. Rabbii waan barbaade. Suuraa Ibrahim yaata kam? Suuraa Ra'ad ayaa 39 banadhu suuraa Ra'ad. Suuraa Ra'ad bani meeti abuun abanu mee? Anuuf biraan qabu banadhu. Sheekh Waajiin na amanaa bi'iznillah yeroo muraasa booda yoo dhufee sheeka cimaan taane an Hamzaa miti taana laala. Rabbi hidaa namni tokko gaafa waan tokko jabeessii wani jedhe laala geeffadhu. Rabbiin bar qalbiin muutiin godhana ijoollee. Muutiin godhana. Moneetiroonni kee. Hamzaa keenya ani dhugaa waaqa jiraataa sitti hima takkaa umurii kee keessatti waajiitu dhufee Allahatti amanee Muhammad nabiyyiidha jedhee fira sammuu keetti yaade. Waan lamaaf ansiin jedha Hamzaa boleessa jaallatama waan lamaafi. Tokko ani Yesuus Kiristoos ani karaadha jireenya dhugaadha anaa yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa dhufuu hin danda'u jedhe dhiisee Muhammad isaa anas ta'e isinirratti waan dalagamuuf jiru hin beeku jedhe duukaa bu'uu hin danda'u. Isin guyyaatti seesanii karaa barbaadu. Ediina siraatal mustaqim suuratul faatihaa beektaa ayaa jaaffaa irratti daandii sirriitti nu qajeeshii jettu. Ani isa karaadha dhugaadha jireenya natti amanaa jedhe dhiisee karaa barbaacha hin dhufu daboo isinii wajjin karaa barbaacha hin deemu. Tokkoffaa kanaaf. Lammaffaa anutu Allahan ibidda seentan malee naftan jedhe Quraana suuratul Mariyaam lakkoofsa 68 hanga 71tti dubbatee jiru irratti ibidda seentu malee naftutu naan jedhu. Sana booda maal jedhe? Eshi. Ayes dhaggeeffadhaan deebinaa laata Sheewaaji siraatal mustaqim jechuun bar irraa olii gannu garagalchitee olii gannu ofiin irra gannu dhaabi jechuudha malee bar. Idiina siraatal mustaqima jechuun gannu dhaabi jechuu miti itti nu qajeeshi jechuudha. Irra gannu sabachiisi jechuu hiikaan isaa yoo sirri irra gannu dhaabi jechuu miti itti nu qajeeshi jechuudha. Kanoo taa'amsaa